Mucayyoo arsii hurtaati beektan immoo sin beeka beektan gaas jirmaati ollaa asii. Mana dhufin asirraa guddicha warra sikkoo mandoo gaas girmaa jette mana dhufte. Gaas girmaa awwaa zannabu ollaa abar ollaa. Shilubu follow si devi sera la cosa che sia serga wana si gargaro come si gargara shirin esh ani kan nugu sa tibai tan nugu sa ani kan nugu sa ka sa tiganni narabu ta bumbutu baga na granu telebu kaya ufte malabba ko ngor ayya lubu ta bishire kan ko sa te bijayon kan obboleessa kiyyaati ani kan haadha warraa nugusa kaasayit haadha warraati ani kan ibamte obbolle kan obboleessa kiyyaati huruta arsii huruta እሺ ቶሎ እሺ la follow si deve sera che sana dubbis እሺ ቪዲዮ ሲባን erga habiibti እሺ ልቡ che sana dubbis tole masታወቲን ቡይሜ ሲንዱብሳ masታወቲን ቡይሜ ገኒ ነጋዳ እሺ ገኒ ነጋዳ ኦኬ መስታወት አቤት ነጋ ኬቲ ነግሞ ገለተ ረቢ ከመት ነጋ ጅርታ ጅራንስ በቀ ጅራት Yo kana nani bi takka tirati ni torki na ko bar ni torki ela dubba habibti ni torki sidima ifsashi amma jiru amma injira amma sagalen ko fure dubba damma sidaga anjira dubba ulubbu ijoolleen aati kirrii barbaadde sun dubbadhu kirrii yoo ta'an barbaadde sun kirriin kirooti laasutti mul'achaa jiru kirriin murraa meeqa ganniyaa kirrii meeqa tubbaan tokko akkasitti addamaa sini tubbaan birrii kudhan okay wanni fiduu danda'ame bire gafadhu madiina zaayidiin jiraan barbaree leenuuf fidaa wajjumaan eessumayyuu taanaan birrii 25 kee kaffaltee taaskiin kaffiddu kan kaampaanii bakka jirtutu si fida birrii 25 kan kaffaltee tocho eessuutu si fida hayyee foonni isaa WhatsApp keessan ergita lakkoofsa koo qabadhu siif hin erga yookiin keessaanis siin erga immoo wanni kee fooloon hin qaba sirra asumarratti naa kennitu qoy maal barbaaddaa isa bicaa gara gadaanu san itti achi qabu ka hundaayyuu gosa isa hundaayyuu gosa jaha tokko adii sama bulee san kan boorattaan pink ka itti aanus hangama isaanu wala inni gurraacha moo buleedha inni gurraacha lubbugnu okay ashi kan mataa gubbaa san keessaa kan gama akiraarra jiru san meeqa fuute amma afur fuute mi afuri miti tokko lama qoisitti agarsiisaa akka fuudhela aslaan tokko yani sadii afur shan ash shan okay kiri Itoophiyaati mi garuu kan biyyaati kiri Itoophiyaati bravo shir barbaree isa soddomasa barbaree isa soddoma barbaree kilo ግማሽ ብር soddoma okay oli raya gina hima bas እሺ ቆይ ረጋ ስትማ ነገር ጋራ ጆለ ረጋ አንሻፋጣ ማዳቢ ከሳይን በያካኝ እንደጎንጎር
Tokko lama sadii afur shan jaha birrii jaatamaa kun birrii soddomaa birrii sagaltamaa birrii sagaltamaa irratti 25 naayidaa Ibbaa birrii 15 ibbaa fi birrii 15 delivery hojii Ashi Madina Zaid jira ashi Kirooshii qabdanii kirooshiin immoo xiqqoo guddaa san hin qabu meeqa kirooshii birrii 5 irra dabalisa lakkoofsa ja'a quxurii qaba inni quxurii jaffaa Ashi Curry fi kirooshii fi barbaree afeella lakkoofsa keenatti Duwwaa shan maal fiddeef torba duwwaa shan qoodi lakkoofsa 24 Mikaa'el qoy lubbu qoy kan isaanii taphate. tu maal dhundee koofii Ofis roba tokko dafee maal anan akka gara urgeessa naaf iddoo Inni bakka biraa. Bakka biraa. qoy dafi lakkoofsa mijoo qabadhu Aishin akka waasaa biratti. natti bilubbu lakkoofsa kee Duwwaa shan duwwaa shan 24 hidhee qoy lubbu ayye Duwwaa shan 24 Duwwaa shan ammallee Okay. 23 87 Eessa jirti? Madinat Zaidin jira Madina baru kita shelo baru sih lupa rakkoon qabayyee yaata ya galbi amri walla baay'ee dhagitoo galatoomii fayyaa ta'e intala biyya kooti Ammuma naa isin jira. hai sin janne kiro location ana erg Eshi Networking hedduun badee ture. Eshi galatooma di sere rabiti eeyyee naa dhufeera ayyee lakkoofsa biyyaatiini Dhumni isaa 95. eeyyan okay location erg ayyee tole taatu Ijoollee siidaa keessaan naa godhu guddichi arsi. Yanni Oolu dubbadhu meeshaa gadootiitti nagalchi achi harta seenaa too maal lakkoo jira moo? ishee buchee kooti nagaadha miti haadhoo koo akkamu. Anuu nagaadha buchullaatiyya jirta akkam? Jira haadhoo koo baganuuf jiraattee mastaawwat mucayyoo nama dubbataa turtee isheen ani qabu takka yoo taate raatteen hin beeku yoo tokko taates rakkoon qabu anillee yaaduma akkasiin fidee dhufe garuu ani dheengadda guyyaa wayis gastii keerra galeen ani dubbachuu jalqabnaan mana abbaa nuraddiititti qabame jedhanii abbaa nuraddi gaafannee jennaani abbaa nuraddiin ammaaf hojii biraarra jira natti ulfaatee jira gargaarsa nama dhukkubsatan hospitaala keessa jiranii tan jira jedhee falmattuu wajjin baay'ee haasofnee turre imoon dawwalte falmattuu sheeriyaan kee jechuudha ganni. Inna mucaan kun yoo adda taate raatti Xaayibaa Arsii jedhamti ijoollee dodolaati baay'eedha bakka dhukkubni ishii baay'ee dhukkuba cimaadha waan laafatu miti inna viidiyoolee hojjedhuu fi ijoollee viidiyoolee hojjedheef hin ture ani garuu turteetti bakka baay'ee irra tureera dhukkubni ishii baay'ee cimaadha waan ta'eef waan itti laaffatamu miti kalee lama jechuun waan baay'ee ulfaatudha ganni koo bakka sagalee umallee ta'ee fitooni bifa gargaaramtuu qabduun akka gargaaruun siin jedha ishii buchee koonu gargaari. Ishee kolbee soddoma birrii baafriidan. Matoo haa taasisu. Falmattuu sirriitti dubbisii jaalatalayyuu ni jirti gashuu barbaada. Garagara habiibti ati jettuuf kiyya garagara. Kiyya namuu beediyoos namuun hojjenne namuun hojjenne. Ani viidiyoolee hojjedheen jira. Mana Mubaarakiittillee deemeen itti himeen jira. Nama 600 ture gaafa. Azala jirti Xaayibaa lakkoofsa tokko barreeffadhu Dubaayii jirti kallee lama dhukkubsatti bakka sochoon dandeessu ishiin immoo dhugaa bakka adda dhugaa dhukkubni ishee baay'ee cima falmattuu wajjin haasoftu ture. Ani dhaqee arguu nan danda'a naannoo kam jirti borreegeen laala. Mee sitti haa himtu kaasentee too lubbuu ani beeruutiin jira baraanis ikkoo akkanumatti argeen sagalee ta'eef malee gaafadhee hin beekne tokko barreeffataa jirti kan hogashimee hin gaafatta isheen mana madaamiyyuun jirtu bar lubbuu ishiin ikkoo baatee jirti.
waraqaaleen qabdu baay'ee cimaa. Xaayibaa Arsii kana gashillee. Wala wanni faan Munir faan Mubarakin faan baay'ee isaanii turan Adiluu faan garuu bakka hojiima biitii ta'e natti fakkaate bakka hundi isaanii iyyuu calluma jedhanii irra darbaan baay'ee isaanii turan. Isheenoo yeroo hunda niitoorkii siin qabdu mucaan ishee kanaadha. Taayibaa dubbadhu mee nagaadha. Akkam bultan? Akkam nagaa? Jirra buchee koo ganni mi'uutii qabattee haasa'aa jirti. Ganni sagalee keenya nageessa yoo ta'e hin beekne. Maanni keessa mi'uutii qabattee jitti golfa. Mucaa mataa kana naannoo. Eshi Taayibaa bakka dhagaa nutti dhufu. Taayibaa naannoo kam jirta dhufeensi laala? Alleen jira hin fagaata bakka hin jiru. Alleen hin fagaata. Dhukkubni kee maayini ree? Kalee lamaan na dhukkubaa kana dura ji'a gaheera erga hojii addaan kutee mana dalagaatii bahee yaadachuu jalqabee baay'ee humna kiyyaa ol ta'een viidiyoo namni baay'een na hojjetee jira. Mobaayil faallee gargaarsa guyyaa siif goona jedhanii turanii garuu isa akka carraa ta'ee dhukkubee baabaan Nuraddiin fa'aa kan ijoollee jechuu jedhanii sanii biizii ta'anii turanii nama baay'een si dubbisnaa jedhanii an garuu as keessatti illee si rakkisuun barbaadu biyyuma bichaa akkana galchitan barbaada. Eshi biyya galuu barbaaddaa? Ati amma biyya galtee biyyatti yaallamuu barbaaddaa? Oporoshiinii atantamaa yoo hin taane gara dhibee biraatti qayyaramaa ranaan jedhanii turanii kalee lama oporoshiinii as keessatti ta'uu guddaalee gaafa waraqas qabu. Marteetta dhiqachuu jammarteetta kulaaltee? Dhiqachuu jammarteetta? Dhiqachuu hin jammarre. Waraqaan qabu asitti baay'ee akkasitti onni jechuudha. Eshi lubbuutii tole waaqayyo si amaaru. Follow si deebiseera lakkoofsa kiyya qabadhaa kara WhatsApp bitiin dubbisaa. Aleen baay'ee narraa fakkaata deemsa kana lamaati sa'aatii lama fakkaatan fakkaate narraa dhufu ilaaluu barbaade tureeyyuu narraa baay'ee fagaa jirta. Anis kun ammoo dalagaa eegalee jira. Dirriin hin jiru. Si gargaara mubaarakillee uffatee namnis garwasaa fiigaa jira. Inshallah si gargaara wallee kara biyyaa si gargaara kara biyyaa galuu barbaadde biyya galtee biyyatti daaleeksi jammaruu qabda dhiqachuu qabda kulaleetti dhiqachuu eegaluu qabda. Kanaafuu si gargaara ishee. Lakkoofsa biyya qabadhu too kara WhatsApp bitiin na dubbisa. Eshi lakkoofsa keenya. Qoy nan qabadha naa himta qoy ishees qalaman fudhadha isheen hin qabattu badhaasa kan hojjettu waan ta'eef. Naa himni kun nan qabadha lakkoofsa keenya. Lakkoofsa Itoophiyaatiin na dubbisi 22. Okay, 22. 63. 63. 41. 41. 83. 83 WhatsApp dha moo imo dabcho? WhatsApp dha lubbu. Bakka ishee galatu biyyi ulfaadhu bakka isin dubbisa rakkoon qabu. Falmattuun illee ni beekti falmattuun dubbattee turte baay'ee. Eshi lubbuutii tole eshi. Bakka arga falmattuun beekte si dubbisa waan jiru sin gargaara waaqayyo si amaaru irra caalammoo waaqni si amaaru kulaalitiin tubbadduudha. Laazim daaleeksi jammaruu qabda laazim dhiqachuu qabda. Yoon dhiqatini sirrii miti waaqayyo si amaaru kuchuuti tole eshi na dubbisa. Bakka ta'uutii baamiyooti qabadhu bakka kanaaf amma isheen ko yeroo baay'ee amma gargaarsi isheen ariifachiisa barbaachisu ganni ko biyya galuu dhabeetta mucaan kun amma niitoorkii waan hin qabneef dubbachuu illee hin dandeessu dhukkubni illee baay'ee waan itti cimaa jiruuf hin dubbachaa jira. Amma mucaan kun waraqaa hin qabdu beektu ganni